ميت دولة قمي بالبلة تيجي ما فينا الرجل أمي بالبلة تيجي بأجرة بليس أنا دايما بالبلة لالينتي أنا مودة أبجرة بيتا بايرة دبر تكوفا جرينا يتاني بيل عندنا أورماتا سندنا أكنا لالتان كنا بتو أورماتا عندنا ada gas عندنا أو gas عندنا في غلة أنا دايما يوكا فيها بيسان بق أبغى مويه فرق جتاه نحن تنعرفه هنا نعرفه تهور ولا بيته أجي مقعد دولا مقعد ترى تودي منجو قمم بقت ماكينة أفدبي لا لجنني أبا نمت تشيت اللي قد به لا ماكينة سلكتي منجو بالبلامات هي ما ترى قد هذا ولا مسلكين سكر هذا دايك عشان دايك أجا هي ما ترى سلكين سنين بولا سلكين بقفة قمني سانس دبي Odo gamen na barang gahini judde ya kana kutte ko tun talati ganda na rabu idemete gamela yoshi da tabbi suni tarrig na rabu bare abdi wanje da mutu ko wannan man kuti su baka wanni wayi dufe fula ko fulla cillim da beta inde an kan abette so dufe shi an tala ganda na an tala gautu to tala sagale sane mo ko manjara silki kiya nana be sesas agawran desel ko to talati ganda na rafu idemete bak adudi ko na jere tan aku marra getta e bawa kay labe ha tay ya qore te na wara no marra getta e shin kana get mujahidu fe ufnan bar ol sifide dagte barri gitu fatte fazana ni bak am dawai man tay horan dawai tay fude to che tena debise ka bakana fitte tena debise bak ana sirre sara dagetan sirre se bilbis nam bita shis nan tasgabbesa ati bakka jirtu tasgabbayta jere brebat tena debise bak debu wani tatte way tokko tisnat agame ufu bachu udon ufu ba elle jechu gena agame lamma famo ani mallaka sarabdi na ogat demo je sadi na ogat dora lakuma tokko fi basadi na ogat dora lakuma tokko fi basadi jechu perri kana berri kuma akhir jechu ani berri sun to donar ka jirate ramte berri bias na ala te ar ka jirate ani gede be fata sanis nam bitata manas kira ka hadde jiraachu dandasanin bolan dalagati yasnan galaiche tubulota cover kan kam kardi agama darasi sim card dam ba hanno bar kawata kan kam digale kunis nati dagamte an nazan ka oma sin dubbanne nama takkati sin dubbanne nama takkati sin hasofne silaw sim card nin kabu internet on angutamin sirtin yen chupata kate nagafachu dhufnaan bakka ashina kusmati na laalte kottu bakka asi fuudhee galee uffata sabirraa jijjiirta uffanni keessatti hin ta'a uffata sabirraa jijjiiri boqonnaa sammuu keetii of laadhu kottettee kaatee as mana fiddee dhufte mana kana fiddee dhuftee oduman achi makiinaa keessa jiru oduma deemaa jiru viidiyoo gallakkiste warreen ani kaleessa isaan simadhe warreen ani kaleessa akkana godhee hoonduu itti gaafatamaan lubbuu tiyyaa isaanii jette viidiyoon isheen hojjette sana agartanii jettan viidiyoo sana mulu mayu lafti natti qadaadamte ti ofiin kana jettu ani mana gahe as deemte yetti bira gahe dadhabbi dabbeelli beella habibi kiyya xanneen na dheete yanuun beeku intalatti ganda harkatti feenti naqqala jedhin asitti isaan immoo ol qabadhaa iyyi jedhin bakka natti dhagaame akka kiyya akka waan fiiganii biyya ofiitti deebi'an natti fakkaate kaleessaan mana gallakkisaa inuu man deema bakka ani biyya kana keessa hin deema hojjoo akkuma waan bararee biyyatti jettu urgosuma deemuu natti fakkaate beektaa digale namni ati abdattee achi dhufte goo akkas godhu maaltu sitti dhaga'ama bil kana bar silkiin bara iPhone miti bara Samsung birri kuma takkaati bara iPhone yoo ta'e lubboo ta'e ani kanas gadi ba'ee dubbanne bakka zi'u man jedhee waan ishee waluuf nan nabee bilbilli kiyya Jordan fidadhee dhufe immoo internet naa fudhachuu didee bilbila hin qabu eessanii nama dawwallee furmaataa dhaadha zim jedheetumaan dawwaayet mamarra baadhiisee ishin iyyite iyyisiiste uu jette otoo hin naqaqqabaan dhufe kuni du'a biras naman geessu yaa obboleessa lubbuu namaan caalu bilbilli kuma dhibba tokkoon hoo bitame lubbuu lamaa hin caalu bakka kanatti ani maaltu natti dhaga'ama sigalee biyyaaf haaraa namaaf haaraa waan hundaaf haaraa bakka kanatti gannitti maal haa dhaga'amu kaleessa isaamee waanuma hundaafuu nama sabdachuu gaarii miti namni akka kufeenii nafuu namni akka kufeen hinafu akka du'een hafa malee akka duutanii naftan malee akka kuftanii naftan ani qormaata nama
أنا فارو ما كنت قربان نجاني هرّا زرت توني أكاك وصلت ميتين ناس جايين challenge guddaa dabarsee nas ga'e si galee challenge dheeraan dabarsee sadarkaa kanarra ga'een gargaarsa nama tokko malee qormaata hedduu dabarsee as ga'een waacee hedduu dabarsee as ga'e beela hedduu danda'ee as ga'een sini galee ani biyya Joordaanitti hojii namni hojjetu hojii irra hojjetu hojjedhee kan as ga'e maaliif jireenya tiyya mo'achuuf nama ta'uuf sini galee san hundayyuu dabarsee as ga'e asis immoo rakkoo mitiin guyyaa lamaaf guyyaa sadeef torban takkaaf sammuun nama dhiphatti malee ani dalagaa xiyya argadee dalagaa gallaan maasalaama habiibi dalagaa xiyya gallaan ginii dhimmi biraa jiraate kaan hin beeku haadha koo inni biraa ammas dagaaggamee irra deddeebi'ee waan isinitti himu ani gammee ilmoo koodha malee dantaa biraa waan biraa qabnu tokko hin jiru ilmoo kooti gammee ilmoo kooti hin guddise gammee ani har'a miti kan ol barree hoggaa afuriif deemne erga isaan wal bare ilmoo koo jeetan isa waamuun isa yaamuyyuu ani nan dhibu rileeshipii isaatiif rileeshipii isaan lamaa walii qaban hin beekan nan galchus maal na dhibeen waa'ee jireenya namaa sigalee ani birrii barbaada biyyaa bee mana dhiira barbaada miti kan biyyaa bee buleessu ani namnu naa gannu dhiis bakka gaarii miti ganni maal sitti fakkaate ani hoggaa shaniif nama jaahin agarree namnu naa garaadan ijoolleen oromoo osoo namumti namni qoqa koo haasa'u anaaf soosidha suni sooshiitti dhagahamee jiraate maaloo abboleessa koo nuti lamaan furuu hin dandeenyu anaaf ishiin furuu hin dandeenyu tanaan duras rakkoo baay'ee walii furree irra bara waa baay'ee walii furree jira maaltuu kana fuudhamee too iyyisiisamee dachee walii buqqisamuu geechise. Lamaan sitti fakkaate ganni. Maalii jechuu barbaadu ani odoon dogongore dogongorba guddaa odoo qabaadhee natti kafanti natti uffiste qullaa nan dhaabdu sigallee natti uffiste. Natti uffistee uffisa na uffistee na kaffantee saniin booda namaa illee too na gaafattee oona numti illee balleessaa qabaadhe. Ol fuutee addabaabaayii na dhaabdee ol fuutee barre anumaan daafuu akkasii ammaaf dhiisaa ofirraa sin jechuudha. Ganni bakka dhiisi maal sitti fakkaate ani jalqabaa beektaa wantichi naaf galuu didee viidiyoo ishee gaafan argu maaltu mudate mucaa kana maan rakkoo akkamii keessa galte kuniin jedhe. Achas deebi'ee immoo kan eenyuun argaa kan keen argaa sayyuu dubartii ta'e tokkotu gadhiise beektaa dubartittii san isheen gadhiisna maaltu adeemaa jira jarri kun gadda kaleessa reefu walitti maramanii har'ammoo maaltu gidduutti uumame achi booda. Aduu aduma riippoortii dhufanii asii bataniyyuu ani orgosuma biraa deeman orgosuma biree wajjin deeman ijaanuu laallee waliin quufne bira gadda laalee quufu luffin dhaqee. Amma ati maal sitti fakkaate yaa xiqqoo isheenis hin jarjarti natti fakkaata maaliifi. In ariifatte baay'ee ariifatte yoo dhuguma wantichi silkiitu akkas taanaanii silkiif jecha akkas gote taanaani sirrii miti an akka nama tokkotti yoon taa'e ilaalu jechuudha maaliifi silkiin bor hin bitama birrii caalmaa immoo nama fira qabaachuun birrii caalaa maaliif lafati kuftee kan si kaasu namadha malee birriin illee si kaasuu dhiisuu danda'a waan ati qabdullee si kaasuu dhiisuu danda'a so rakkoo hin qabu bakka sammuu keessan ittiin qabinaa waan kanatti nagaa keessan buusaa atillee bakka jirtutti hojii kennii jalqabdaa. Yaa salaama girri nuumta asirratti bakka sammuu kee firii godhii dhugaa kanarratti walitti hin bu'inaa tiijiin illee baay'ee jarjarte natti fakkaata nariifatte natti fakkaata garuu viidiyoo jechuun sirrii miti isinii galee gaafa waa aartaniif gaafa waa tokko gootanii utaaltanii viidiyoon hojjetinaa bakka taragaagaa wanta sana hubadhaa. Maaltu balleessi beeyooni miidhuu maaltu fide. Suni dogoggora dhabeetta anamma akka gootti waa biraan iyyuu se'e malee. Hawaasa Oromoo cinquun maali? Tootaalii yoo piraankii ta'uu baate gara miidiyaatti dhufuun qabu ture beektaa yooni. Tootaalii dhimmi kun. Viidiyoo hojjetanii as miidiyaarra fiduun sirrii miti sii galee maaliif namni rifata gaafa isheen bu'aa viidiyoo hojjettu hundee maaltu ishee mudate mucaa kana ani mataan kun janna kamera maalidha maaltu rakkoo maalitti ishee mudate jennaanidha waan an jedhe komentii kennuus na wallaale maaliif wanta sana hin beeku waan nan ta'eef jechuudha. Achas gaafan deebi'u immoo yeroo muraasa booda immoo kan ishee kanaa fidanii jechuudha. Achi booda fidanii wanta hin jirre walitti gaxxamanii namoonni warri kaan immoo beektaa gaafa losa saabuu waan garaa godhanii poostii gochaa turan jechuudha. So gaafa walitti bu'amu lolli dhuunfaadhaa as miidiyaa kanarratti jarjartanii baasuu baattanii sii galee fakkeenyaaf waan itti gaabbitan gochuun sirrii miti. Guyyaa lama sadii booda ilaaltee viidiyoo kee ilaaltee maal ta'een akkas godhe miira keessa galtee waraabuu dandeessa. Ganni nagaa keetti. Sii galee. So miidiyaarra fiduun sirriin turre baay'ee jarjarteen jedhan akka kootti isheen so amma bakka dhiisaa walumaa galatti namni illee hubateera natti fakkaata. Lakkoofsi kee kan duriin hojjetaa lubbu karaa waatsaappii.
Maal hojjetan tara osoo silkiin kee odoo inni sanaa hojjete silaa maa dhibbadhaan meeqatti dawwaladhee asii kara deema bar lakkoofsini bilbileen tarree tana. Messengerillee hin arge aktiivii miti. Ishi ani duba wanna chaarjan jira maadaan si argachuu danda'are. Oo siim kaardii naa bitan qaban akkatu siim kaardii naa bitamee fudhadhe malee bilbilli kiyyaa intarneeta naa fudhachuu dide. Siim kaardii intarneeta namaa xalafadhee fudhachuu. Isaan barreessii fi ijoollee si biratti na argattu koo si argachuu barbaadan si argatu. Ganni bakka amma jirtu namootatti mi namoonni asirra jiran kun si gargaaru. Qaamee gidee tokko mana ba'uu hin danda'u madaamin xiyyeeta safarteerti. Inna mallaqa immoo waggaa barbaadde na bira hin jiru hojjattee qalzettee naa kennita lubbuushi. Kara biree sitti haasa'u bilbila biree sitti haasa'u. Bilbili bakka amma deemu biree bira deemaa achi deema. Egaa biree bira deema. Miseenjeriin hojjetu ganni. Miseenjerri biyya kanaatti dawuliin hojjetu. So, oh my God. Ganni maal goota beektaa tam amma namoota silkii isaanii karaa tiiktookii kana fudhadhu atillee siimii akka isaan sii baasan namoonni si gargaaruu barbaadan si bira dhaabbachuu Bilis barbaadanii. qaamumaan bira dhaqaa nama kana hunda keessaa lafa siin jirtu namni jiru hin dhabamtanii. So qaamumaan bira dhaqaati. Ani danda'u madaamin xiyyeeta safarteerti Kiristoos. Kowaan jira mana keessa. Okay, ishi rakkoon qabaati yoo dadhabde illee Yes, nama jirta kuma sadii gannet. keessaa namni hin dhibamu sii galee namni jira amma gajjallaa kana. Ani bakka jiru beeku maal jedhama godhu. Chaarja nama azummaan jira. Yoo chaarjaa ijoollee baay'ee jira malee yoo chaarjaa jiraatti. Rakkoon qabu. Maal sabarri kun maal jedhama shaarjaa. Namni si bira hin jiru amma kophaa jirta. Alleen hin jirti ishiin alleen nama matta. Nakka azummaanii miti bakka uffatatti Azummaanii miti. gurguramu manoora isaanii jirta azummaan. Bakka namoota sana okay namni si bira hin jiru. Si ijoollee beeknu bira jiru isaan dhiisatu. Okay, ijoolleen sun gaafa dhufanii bakka jirtu gaafadhu asirrallee laayivii yeroo galtu namoonni si gargaaru ganni dhugaa rabbi as gajjallaa kanarraa koomentii baay'ee argaan ture. Waan kamiin uffatallee waan kamiin illee bakka illee si ilaatu ijoolleen si bira dhaabbatu si jaallatu. Waa tokko yaaddayni ijoolleen birriidhaan illee qarshiidhaan si bira dhaabbachuu danda'u si galee. Kanaaf siim kaardii bitadhu dura waan hundumaa dura siim kaardii bitadhu daataa qabaadhu isatu baay'ee barbaachisaadha si galee. Kanaaf ijoolleen as jala jirtan Amma biree bira dhaqee tanan ana mataa sana irraa fudhadha siim kaardii tokko inni silkii lama qaba tokko keessaa baafadheetuma fudhadha. Siim kaardii naa bitamtee daataa naa guutamte namootattis dawwalachuu hin danda'u. Ammoo silkiin Joordaanii fidhee dhufe sun inni intarneeta naa fudhatee achi keessa ijoolleen saayiboonni kiyya ijoollee warri biyya baay'ee jiru kunillee namoonni baay'een na barbaadaa jiru achi keessa jira. Inni immoo banamuu dide. Si kaardii anuyyuu nan qaba si kennu yookaan birrii hata malee laman qaba. Qoy biree bira ga'ee tanan biree naa sirreesse isumaan sirreessedhaan waan hundaa. ganni amma waayifaayi fayyadama hartaati. Waayifaa naa hidhanama. So messenjera kee sirreeffachuu dandeessa ka amma sa'aatii ammaa kana jirtu kanatti kan feesbuukii keetii. Miseenjerichi kooliin dalagu Dubaayitti yooni. Okay. Ni hojjete. Bootomiitu fayyadama achitti bootomii fayyadamu bootomiitu hojjeta san bira. Bootimii Bootomiin hin hojjeta bilbila qabdu achitti. kaasuun bootimii. Yoo dura qabaachuudhaa baateen hojjetu yoo dura qabaatteen hojjeta. Okay, bakka atamma maal goota biree ishee jette bira deemiti. Yaa Oromooti yaa qaale amma ani biritti bira ga'ee tanan isa bira hoggee inni naa sirreessaa siim kaardis naa baasaa baasi jedhanii habiibi hojjannee kafala rabbiin fayyaa inni guddaan rabbii fayyaa siyaa kennudha lammaffaa immoo sammuu keessatti waa'ee siyaa deemu jedhaan sammuun tiyya na tuqamteetti sammuu tiyyatti waa'ee na. Abshir. Sammuu miidhaan qoftu kun qabdu sammuu situ rabbi osoo taane situ of eegi. Waan kana isaa yaada dhugaame waan namni si jiru dhageeffadhume. Ay, an jabduudha jedhe ofitti himi kan kana caalu nan darbaa jedhe ofitti himi sammuu immoo situ of miidha malee. Danda'uun ganni ati ijoolleen biraatti jirtu ijoollee siina'uu danda'a waan ta'eef akka obboleettii isaaniitti si ilaalu waan akkasii of keessaa baasi waan dabarsita wajjin dabarsitu borus si gargaaruu danda'anii obbolaa keeti bakka dhiiga kee bira dhaqxe waan ta'eef waan akkasiitti dhaga'amuu qabu akka waan mana kee jirtuutti ilaaluu qabda waan olola haasaamu dhiisiitti ati mataa keetti deebi'ii tasgabbaa'ii rabbii keetiin kadhadhu isaanis koodee makee bira jirta nama haaraa bira nama biraa miti biyya hambaa jiraatan illee wajjin hin jirtu kanaan ala immoo iyyuu namoonni yeroo ati intinii keessirreeffatte keessaan si dubbisanii namoonni asirtan kun dubbisaa
namni keenya silaas gaafa namni du'e qofa namaa boosu gaafa namni du'e Lakkoofsa kiyya siinaa iddoo kanatti maayyuu anitti WhatsApp. kanaafuu waan akkasiiti baay'ee cinqaminati cinqii keessa bayi rakkinni biraa moo yoo jiraate namoonni jaarsummaa isiniif haa ta'anii qulqulleeffamaa nagaa buusaa qilleensi tiiktookii kun immoo hafuurri tiiktookii kun amma tigistii isaa ta'uu isiis haa ta'u ababoota akka viidiyoo takka walirratti hin hojjenne karaa keessaatiin ni xumurra. Garuu amma booda piraankii jennee namni nu dhagahu si galee ajandaas godhannee xumurre ammarraa jalqabdee garuu dubbii ta'e asirratti isin dubbatiin waan fedhe waan takka uummanni keenya kana fuudhee cicciree amma torbaan takka ajandaa kan ni ta'eef kanaaf waan kaleessaa yaadadhaa taphni tapha waan jettanii waan kaleessaa isa yaadadhaa hiriyyummaa kaleessaa isa yaadadhaa nullee ajandaa godhannee hafarsine amma booda gahee bakka. Araaramuu qabdanii keessaadhaan birreen guruubiin itti hiti beeriin sanyii Oromoo sin dubbisa keessaan dubbii keessaan xumurra. Amma booda waan takka jettiin dubbatee ammallee wanni asirratti haasofte sirrii miti waan isinirraa eegamuu miti. Amma piraankii silaattee guyyuma takka amma booda piraankii jennetti isin fudhannu. Kanaaf walitti araaramuu qabdanii xumuramuu qaba waan kaleessaa yaadadha. Seexaan atiillee itti qabbaayii. Munir galbi habeebi Asirra dhaabe. Ainam ane ishee waan walitti buuneen jiru waan lolleen jiru karaa sana viidiyoo ke jammarana ani sammuun ta'e bokkeet kuna deebiti. Bakka xumure cuf. Amma Oromoo waraqata tiyya na hojjisiisa waraqata tiyya barbaada kan karaa hafe karaa sana biree kiyya bira deema amma bira deemee taasisuu bira deemsa karaa waan barii isaa jirra. Amma deemu edda sinirra dhaabamuu edda masalaama fayyataa deemu edna taaskii dhufee jira bira deemaa jira. Achitti walaqa barbaadan koottaa warri bireetti dhiyaatan suuqii biree koottaa lookishiin isinii kenna bireeni dubbisaa amma isa bira deema ishii sirra deemsa dhadhaa dibadha. Eesh bakka yeroo gaarii Akka ofirraa jedhi cinkii dhiisi hafuurri cinkii kan rukutame haa ta'u ameen jedhu. Naa keessaan xumura. Nakka naa keessaan xumura guddata bakka jenni si Na ofitti kina shi ganni abshir. Tijabeessu fi by the way wanni isin mudatu hundu. Mi'a taalagaa hora bula deemanaa. Anna viidiyoo irraa uffisatu namni si jaalata. Namni miidhama nama hedduutu si jaallata waan ta'eef hawaasa keetiif jettee abshir ishi. So aguma intarneetii sirreeffattu bilbila argattuufi malee rakkoon si mudatu wayitu hin jiru jabaan. Rakkoon hin jiru. Rakkoo namaa miti biree biraan dabartuu.